Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Osee Shawaa nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo golaa fi gulantaa irra jirtan galsiniif waa baay'eetu jirtu jechaa arras deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhuftee Oseen jechuun keessan hin oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa irra dhaabbadhaa isin jira. Chaanaalli kun ganaa chaanaala guddachuu barbaadu waan ta'eef na jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'us ni jechuu jaaladha. Na jajjabeessai maal fi sheer godhaatii laayik godhaa warri maatiin taana jajjabeessaa isin jechuun barbaada. Egaa har'ammoo Oseen maal qabattee dhufte yoo jechuu barbaadanii biyyi lafaa biyyuma lafaati. Biyyi lafaa rakkattuudha. Guutuu ishiin argan hir'uu ishii malee garuu wanta baay'ee gaddee wanta akka obboleessa koo tokkotti natti dhagahame waa'ee Bahar jechuudha. Bahar obboleessa qaalii, obboleessa jaalannoo, obboleessa bakka amanamummaa isaatiin jiraachuu danda'udha. Haa ta'u malee garuu biyyi lafaatu nama guutuu akkuma isiniin jedhe hir'uu qabdi, godoloo qabdi. Bahar maalirraa akka ba'e hundi keenyaan beekna. Rakkina inni dabarsaa ba'e, dararaa inni dabarsaa ba'e, dhukkubsatee hamma ciisee amma bakka uummanni irratti kakka'anii jireenyimti Bahar bareedaadha jedhanii akka waan inni qabeenya guddaa manaa qabu tokkotti akka waan inni irratti uummanni ka'a wanta adda addaa irratti hojjechaa akka turan anuma argaa turresanii garuu obboleessi kun dhugaa baay'ee tokko wanti inni nama raree wanti inni baay'ee tokko na gaddisiisee akka obboleessa kootti yaa obbolummaarree obbolummaa foonii otoo taane obbolummaa fuuraa walumaan jirra. Haa ta'u malee garuu akka obboleessa tokkiyyaa tokkotti dhugaa dhimma isaa sanatti nan bo'e jechuudha. Maaliif rakkinni waan nama kun hin jiru. Rakkinni dhugaa isinitti himaa abidda akkasitti abidda ho'aa keessatti akkasitti nama darbatte jechuudha. Rakkinni obboleessi kun mana taa'ee ani ilmoo dhiiratii ijoolleen kiyya na bira taa'anii beela'in, na bira taa'anii dhoobatiin, na bira taa'anii dararamin, ani gabbee ijoolleen ta'u beelofte jedhee uummata kootti hin dubbadhu, obboleewwan kootti hin dubbadhu, firri koo haliin koo nan dhageenyi, haadhumti manaa kiyyayyuu rakkinni keenya otoo beektuu garuu rakkinni irra jireenya keenya kana jedheetti ni maddolee kara bishaan hin jirreen, kara midhaan hin jirreen, kara haduu bilee qabbanni hin jirreen daandii eegale jechuudha. Dhugaa gaafa inni garaa na nyaate ani wallaahi jedhe amantiitti amanee jiru jechuudha. Bakka inni itti garaa na nyaate namni baay'een koomentiidhaan Bahar footii agatee hanga deemaa jiruu fi dubartiidhaaf jedheen natti dubbatama. Ani garuu icciitii koo dhokfadheen ilmoo akka ilmoo dhiiraa tokkotti dhiirri dararama rakkina argaa kanaaf jedheetani icciitii koo dhokfadhee ba'aa jira manaa jedhe garuu footii ayyuu dhokadheen ba'aa jira. Ani dubartii jechaan deemu rakkinni na baase dura rakkina tooni madhu jedheen ture rakkinni na baase rakkina ijoolleen too beela'aa jiran rakkina ijoolleen too dhoowwachaa jiran jedhee dubbatee jira. Dhugaa baay'ee tokkoon gadde lakkaa dhalli namaa hamma kana azabii namatti godha. Maaliif otuma nargin dubbanne otuma nargin faradinne firdii tokko namarra kaa'uun baay'ee ulfaata. Dhugaa isinitti himaa dhugaa waaqayyooti baay'ee tokko nuuf ofallaalee keessatti jechuudha. Namni rakkina nama sanii otoo hin hubatiin maal rakkate namni sun otoo hin jedhini firdii faraduu sirrii miti dhala namaatti jechuudha. Akka kootti jechuudha firdii faraduu sirrii miti jedhee gaafa inni imimmaan buusee dubbatu ilmoon dhiiraa imimmaan buustu baay'ee ulfaata. Dhugaa nuti dubartoonni gizee boonyu qallaaliidha. Imimmaan keenya dafee nu dhufa akka faatiin keenya bakka dhiyoodha waan ta'eef jechuudha. Kan isaanii garuu baay'ee ulfaata. Isumarrayyuu darbee daandii kana hunda uggaalu kan deemu bakka jedhe xumura irratti adaraa ijoollee kiyya isinitti kenne biyyatti naa galchaa nanaa xumuramee jira gaafa jedhu dhugaa na rifadheen. Dhugumas immoo daandii isaa daandii nama jechisiisu daandii tasfaa namatti tolu miti garuu waaqni itti amaneeru waaqayyoonni guddaan dabarsee isan kennu nan beeka. Dhugaa isiniin jedha waan dhiyyeessa dabarsee isan kennin ammarree ilmoo isaatiif haadha manaa isaatiif halii isaatiif haadha isaatiif abbaa isaatiif haa jiraatu rakkinuma san keessaa waaqayyo isaa baasu gizeenni bakka dhumee jira keenya wanti nyaannu wanti dhugnu dhabnee jira lafni kun lafuma bakka teenyetti du'a eeggannu malee wanta akkittiin hin jiru gizeenni jedhee dubbatu baay'ee tokkoon gadde dhugaa rabbii maaliif lakkaa
jireenya amma kanaa amma nama jeeqtu jireenya amma kanaa amma namatti ulfaattu hin beekne nu hunduu biyya mormaa keessarra haa ta'u iyyuu ni malee batalay rakkinni dhiiraa gaafa argan dhugaa rabbiin ulfaata rakkina dhiiraa hin ulfaata otoon kana beekee ijoollee too biratti beela'aa dhoobachaa ijoollee too bira otoon taa'ee jedhee jechuudha murtoo ofitti kenne bahar qaalii namaa obboleessa dhugaa nama xunne obboleessa kabajamaa sin argee biyya yooman keessa san oomanitti darbaarte yooman irraa kaatee garuu ati rabbiin daandii ati deemtu daandii milkaa'inaa daandii ati deemtu san daandii dheeraa sassii gabaabsee waaqni itti amantu amantii keetitti cimaa akka taateen beekna waan itti amantu sun daandii ulfaattuu san qallaalisiifaa godhu homaa jechuu hin danda'u dhugaa baay'ee tokko natti ulfaate amma kana cinqii biyya lafaa kana yoomma dhalootaaf guutii biyya keenya biyya Itoophiyaa biyya haadha abbaa isaatiif naaf dabarte bahee ammas as ga'ee waggaa namaaf darbuu diddee biyya biraatti gizee darbanii dhugaa baay'ee ulfaata. Ana natti ulfaatee jira baay'ee ulfaata dhugaa darbuun irree jira laga akkanaa daandii akkanaa bakkuma bishaan akkasitti birciqoota akka argatanii kan hin jirre kana keessa deemuun dhugaa baay'ee ulfaata. Eenyumtu torbee tokko muluu dhugaa rabbi lukaan deemuu jechuun torbee tokko dhalli namaa lukaan deemuu jechuun karaa bishaan hin jirre karaa midhaan irra hin jirre torbee tokko lukaan deemuu jechuun dhalli namaa hin ulfaata. Dhugaa qormaan hin dhabamu garuu qormaata akkana kanas namaa baasu waan ani homaa hin jedhuun ijoollee isaatis waaqayyoo haa guddisuu fi haadha manaa jabduu haadha manaa kabajamtuu qaba. Dhugumatti haadha manaa qaalii ani footiyaan argee haa ta'u maleeyyuu ammas daandii inni irra deemu dhugaa daandii dheeraa sana daandii fagoo sana waan inni qalal godhee fi haa kennuuf homaan jedhu homaa dabarsu bakka deemaa jiru sanitti milkaa'ina isaa laatu wanta biraa waan jedhu hin qabu. Keessa darbee mucaadhaan maal jedheen as ciisne duuna malee hin dabarradheen mucaa tokko wajji deemu saniin jechuudha. Du'a ofirratti murteesse bakka kanaa mannaa du'a wayyaa asuma teenyee duune malee eessadhaan eessa geenya jedhee mucaatti dubbate jechuudha. Mucichi kootu bahar deemna gaafa jedhu eessa deemna garamitti deemnaa ni dadhabee jira hamma jedhutti ga'e jechuudha. Gaafani mucaa safaa dhugaa laalu akka uummanni keenya Oromoon hamma kana rakkachaa akka jiru dararamaa hamma kana akka jiru boo'icha hamma kana keessa akka jiru mucaa safaa gaafa laalu hidhii isaa kun muluun xollogee goggogee bifni isaanii jijjiirame dhugaa rabbi haati abbaa isaanii hoggana biyya ta'anii hoggana maal jechaa ilmoon keenya nuuf deemee nuuf guddatee dhufa nuuf jijjiirama nuuf dabarsa jedhu isaan achi ta'anii wanna fees ta'u isaan jireenya ho'aa keessa jiru. Garuu isaan kun akkasitti hidhii isaanii irratti kisis jedhee caamman isaan deema luunni isaanii dhugaa waaqa jiraata hamadii fakkaatee irratti qoonqoo isaaniitti wanna nyaatan dhabanii daandiirra ciisanii hoggaa akkasitti dhumuudhaaf hin du'uudhaaf baqqaa wanti jennu hin jiru dhiifama bichaa nuuf godhaa jedhanii dhugaa rabbii baay'ee nama kaffaasisa rabbi baay'ee bayyesuus dhugaa natti ulfaate maaliif beekon biyya gaafa baanu nu dabarrennee biyya baana gaafamu daandii qottee daandii dheeraa kana deemnee gaafa asxaa biyya ormaa kana keessa dhufnee asittis nuroon ta'uu baattee biyya ormaatti gaafa jijjiiru gaafa akkanatti deemnee daandii irratti hafnu baay'ee ulfaata. Waaqayyo waan akkana namaa oolchu dhugaa rabbii innaa waan hin jedhuun hin qabu amma dandeenyatti kadhannaadhaan bira jira amantii qabdanis isinis waaqa kadhadhaa fi amantiin musliimas amantiin kiristaanas amantiin ortodoksiis waaqa kadhadhaa fi dhugaa isiniin jira kadhannaan nama hin beekne namaaf ta'a kan jedhu hin jira jechuudha. Du'aa ilma godhaa fi dhugaa isinitti maaliif ani baharri dhugaa baay'ee tokko nama beekaa nan caalcha nan kabaja nama sireesii wayitii nama obboleessa qaaliidha garuu ijoollee isaa faana isaa wajjin deeman sana wallaalu lakkaa Oromoon keenya amma kanaalatti dhaloonni keenya amma kanaalatti harraakkafamaa jiru kan jedhu kan amansiise. Kanaaf
أنا ما نجدو واقعي ملكان ثاني أكنو داندي ديما سواقعي وقباب صوفي بكا ديما سواقعي وكسان دون أبدين قوا سنس سمنتي قبدن صلوتي قرافي وقا ربي بحر داندي كأسن ردي ما جرتسن داندي إيرا سوان نقلل سني فاقودو وهنيا توان أبدن إلي واقعي صورة حتى سني فاقن وقا سني جرا صورة سنين بين بقى بيكو وانت سنين جرم بيكو واقعي بكا يادس سنين آقاو ملكان سنين فاقن سنين جرا إنا داوتو تكيا صلوتي قرافي وقا داوتو تكينيا channel isaa jala warri jirtanis channel xiqqaa kana jalas warri jirtan صلوتي قرافي دعاي قرافي سنين جرا amantii qabdaanii akkasii sinin jedha dhugaa baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokkoon ofitti wanni dhugaa rabbii wallaalu viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa viidiyoon biraatti nama walitti deemnutti waraabula.